Mee Umukaanus, ati Kaayiroo maaliif dhufte? Dhagaan fixin maayikii baradhu. Gaffeen Yaa, ergatee jira jala jira galcha. abshir ayyee ni galchina abshira. Maaliif Kaayiroo dhufte? Kaayiroo akkanumatti hin deemee dhufe makiinaa horee. Silaa akka barartee hin dhufin numaan beeka. Uummata akkaan dhuftee xiyyaaraa takkaa makiinaa takkaa walumaanii sababni ati dhufteef maali? An sababan qabaamsaa keenya akkanuma rabbumaatitu ruuza masriiti nyaattaa jee Kaayiroo keessaa hanga takkanaaf muraasa takkanaa qoodii hanga san hin finne ganaan fitu jira gaafan fite kara rabbi noo feesaaf beeka. Eeyyo. Tole, afaan Oromootti yoon isinii akka jette haati kaanus ani masrii wanni hin dhufee fi taphachuuf, wallisuuf, utaaluuf osoo hin ta'in anilleen akkuma namni gartee biyya namaa dhaqee jijjiiramutti gaaf tokko biyya namaa dhaqee makiinaa tiyya qabadhee jireenya kiyya bareedaa oofuuf hin dhufee jetti. Kuni waan isii fuulli isii himu jirudha waan isiin afaan hin dubbattuu miti. Duba eegachi dheeyxee Umukaanus hiree harkatti moon arkanne. Hiree silaa namni barbaada dhaqu san. Hireen kaa harkuma rabbii jirti rabbiin haa fidu inshaallah ni dhufti. Jechi kiyya hireen akka namni taa'ee eeggatu san siif hin mul'anne jechuu takkaa'uun arkanne. Taayetumaan eeggachuu jiraati. Okay. Hiree gootee teessee eeggachuu jirta moo hiree dhuftu eeggachuu jirta? Ta dhuftu dhaqe. Thank you. Kanaafuu yeroo barbaaddetti mana keetti deebi'uuf ilmaan keetti deebi'uuf qophooytuudha jechuun. Haalli mijooinaan yaa haalli mijaa'u xiqqishoo asirraa galuun ni ulfaata. Haalli mijooinaan rakkoo hin qabu. Okay. Tole egaa haalli hoggaati jettu haala jireenya gaafa galteeti moo haaluma itti galtu? Haalaan itti galtu mijooinne malee ani paaspoortiin hin dhufne biyya kana ni beeka warri miidiyaa akkaan paaspoortiin hin dhufin silaa paaspoortiin dhufe dhawaddee galuu hin danda'a laakiin paaspoortiin hin dhufne kara Suudaaniin seene gaafa nan biyya irra deemsan paaspoortii kannaan turre waan kara Suudaaniin seene xiqqishoo galuun karaa kana asirraa nama galchuun xiqqishoo ni ulfaatti. Mijaawaa taanaan yeruma fedhattu ni gala namni takka eenyutu Jaafar ol naqa eenyu bakka. Okay, rakkoon qabu yaa sheekha oguutaa ka yaasin illee bakka Jaafar tiitana ala kaayi. jalaa gabu rakkoon qabu abshir. Ala jalaa gabu. Shaaramni keef yaasin naa galchu oguutaa ka yaasin asanaa kaayi oguutaa. Tole. Jaafar ol naqe atummaan. Jaafar ol naqe. Yaasiin kaameraa tolee fi jirana fakkaata. Tolee jiraasa tola baasi mootota naa galchu. Okay. Tole. Mooditara qabadhu. Jaafar barreessa. Okay. Akkasitti Umukaanus yeroo hunda ilmaan isiitti galuudhaaf wanni isii daangeessu karaa mijaa'uu qofa akkasiimi. Yaa. Takka takka tokko mee. Mashaallah. Thank you. Tole karaan ni mijaawa Umukaanus. Inshaallah. Abshiriin siin jee karaan akka mijaa'u dhibbatti hin beekaani. Ayyee. Tana filaa suuqadhu taa'i. Dhiiraan filaa suuqadhu jaarii dhalaanoo maal jaansa dhiiroo. Qarmaa hidhadhu taa'i bootana. Anaa dibaasa maaltu gaaja. Hamashadhu osoo bororitaa jirtuuti dhifiif wanti yan ta'initti seene hamashadhu taa'i tana. Tole. Yaasiin. Yep. Silaa gaawaan Umukaanus jette walumaan quba qabna. Yeroo mara
daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati kaanus mana isiitti akka deebuu dandeessu firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan way shakkii qabnaatan. Argameetiitis. Argameetii akkana jechuun argameetii jechuun dubbii laaftuu miti beek akkana barbaannaa jechuudha. Jaaffee fi Safwaan viidiyoo teessan banadhaatii tatta'a. Duuba amma dhiiroo helikoophtar qabaannee helikoophtar keenya erginee hin finnu mee kamitti haadha kaanus tana asitti deebisuu dandeenya? Jaafarii fi Safwaan. Laal. Dabbaalaa dubbatu oggu takka dabbaalee fi Safwaan maayikii banadhaa oggu takka maayikii banadhaa viidiyoos banadhaa galatooma jazaakumullah naafsi akkasumatti yaasiin. Okay. Anaa dubbata. Dubbadhu ayyee. Duraan dursa warri namni nu daawwachuu jiru kun nama 2,200 saniifuu wanni hin joofadee haati kaanus ammaattus toltus haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee kiyyaati. Garuu takka jireenya kiyya keessatti Oromoo fuula dura taayetiin rakkina maatii kiyyaa kun kan ammoo rakkina kiyyaa soojee itti yaadeetis hin beeku. Jireenya kiyya keessatti. Ammallee haasoo hin deemnu wanni takka gara walii galu. Rakkina haasoo hin deemnu bara. Rakkina haasoo hin deemnu warri koomentiitii fi warri keessaan as gubbaan hedduun abbareessu jiranis rakkina haasoo hin deemnu. Atillee yoo rakkina haasoo hin deemtu na fakkaata. No, haasoo hin deemu hobsa. Maaliif dhiifama? Saniifuu irreedduu namaatu warri koomentii barreessuu fi kana kanaa fi ammaas ilmi namaa yoo arraan tana qarshii takkasii kanne gaafaati successful taatee kun kaan ammoo bakka guddaa geesse bar kana kan nuti akkana goonees numa yoo jira. Sanammoo waadaraa Oromummaa akka hin jenne yoo san jechuuf deemtan waan kana asitti dhaabnee liivii kanarraa ba'uu ni dandeenya. Nuti jechuun akka yaasinitti nama fuula duraaf inshaallahu ta'ala Oromoo bira dabree akka Afrikaatti fi akkuma addunyaattu abjuu qabu. Saniifuu wallahi waan hin dubbadhu hin beekoni. Hundaafuu dhiifamaan joofadhe. I'm sorry. Okay. Thank you. Lalaki yaa'ii haasa'uu hin dhufne. Akkasumas immoo makaanus maal haasa'uu dhufne. Dhagaan fitin muuturraa kaafadhu. Sagaleen ta'e dhagahamtu makaanus tiyya. Ani muti fananumaan irraanfadda nuti nama guddaadha haadha kaanus abbaa kaanusi yaa'ii keenya miidiyaa gubbatti abadanii hin haasofnu tayaasi miira keessa galee jecha lamaaf sadii eessan hanqa muraasaa dhiifama olii goone irra dabarree jirra innillee hawaasa Oromoo irra dhiifama jira rakkoon keenya abadan as gubbatti hin haasofnu haasofmuufillee hin taa'u fuulduraafillee karooraafillee hin qabnu arrallee borullee gama kiyyaanis gama isaatiinis akkasi. Rakkoo haasoo hin dhufne xeeroo axeeraatti. Sila rakkoo haasoo hin jiru waan viidiyoonii miti asuma keessaa hin jiru laayivii kana keessaa hoo. Akkana homa. Tole ayyee Haji Dabbaalee fi Safwaan mee maal jettan? Firoo maal jettan mee? Isaan lamaaniif na dura kanniifan boodarran dubbadha Rabbi. Tole ayyee itti aane Abu Rashiidaa Dabbaal dubbadhu. Safwaan dubbatu Safwaan
Safwan. Ladies first jettee faranjiin Abu Rashiidaas nu dubbisaa takka ittiin Safwan. ana. Abu Rashiidaan dubbattu akkana la. Akkana. Tole guddadha. Rabbiin warra nagayaan afaan khayrii qabu dubbata kana gartee bakka khayriidha isinii dhaabu rabbi isinii haa godhu. Kabajaa fi ulfina walii qabdan kana maasha Allah rabbi akkanumatti isiniif illee haa daraarsu haa dagaaysu. Egaa isin uummata karraa illee kan dubbanne ta'e ammallee yaasiin umrii dheeradhu waan boru itti nayaamtan arra akka itti naaf bobbaatan hin fadhu jechuun hawaasa gubbaarra hawaasaaf gartee obboleeyyan kee kabajaa ulfina qabu. Guddina akka isin walitti itittan bakka isinirraa irratti akka isiniif guutamtu isiniif dirmannaa jedhaniiti asirratti isiniif ol bahan. Waan mana keessaa dhugaadha mana keessatti dubbatama. Saniitu halleerrallee nutiifis urgaawaadha mi'aawaadha nu boonsitanii. Galatooma akkas jechuu keessanii fi kataanii ammoo dabbaalii fi Ustaad Hamzaa kanumatti illee ijoolleen sagantaa kana qopheessitan ulfaadha ifii olitti yaaddanii bakka irratti guunna. Hawaasa qabnaa obboleeyyan babbareedaa kanatu jira. Harka keenya isaan biratti guutamaadha. Humaa abdii guutuu qabna jettanii as dhihaachuudhaafiin siniin ja'a. Fedhiin abbaan irraati. Gartee waan abbaan fedhe olitti illee dhiibuun xiqqoo nama dhibdi. Yeroo takka takkaas waan aaliin siin jettu kan sirraa agartuu jira kaatiif irraan agarre waan saniifis yoo silaa itti yaaddaniin isiniin ja'a. Maaliif kabajaa ijoollee tanaa kabajaa obboleeyyan keessanii jecha dhibame yeroo isaanii fudhate asirratti gartee isin mul'ifate saniifis akka yaaddaniin barbaada. Hanqarumaan isin bira dhiifadha. Dubbiin akka abbaan itti iyyatetti firrii dirmataa bakka san silaa bulchitanii hin fadha. Dubbii bulchamee tolti. Beeytaa yeroo takka takka maqaan badu mannaa mataan badu wayyaan takkas ni jirti. Sanirra akka qabu hawaasaaf hin dhiisa. Silaan isin ta'e obboleeyyan kiyyaaf hin dhiisa. Silaan makaalusis ta'e yaasinillee silaan ta'e hawaasa kiyyaaf hin dhiisa. Hawaasa kiyyaan galatoonfadha. Isaan dura hin cahuu jechuuf fadheeti. Isinilleen hammeenyaa fi miti itti fufaa ga'an khayriidhaan isinii hawwa hedduu takka immoo isinirraa gammadeetiin jira galatooma. Thank you Abu Rashiida. Haasawa lubbuu qabu haasawa bareedaa dubbatte Abu Rashiidaan. Waan takka waan hin dubbadduun qaba Hamzaa kiyya deemaan naa qabaddu. Namni gizee walitti dhufu yookaan kaan ammoo gizee rakkoo isaatti himatu nama ifitti himata. Sila yoon ife ammoo rakkoo kiyya kan hin himaddu yookaan kaan ammoo waan takka kan hin dubbaddu taate yookaan kaan ammoo Habashaa bira dhaqee ni himadda yookaan kaan ammoo Somaalee bira dhaqee ni himadda jechuudha. Maaliif ilkee dhaamte dhiiga tokko ni liqimsanii tokko ammoo ni tufanii jiran. Akkasuma mire cinaa liqimsitee cinaa tufta. Saniifuu maaliin jechuuf fade wanni waan kana nu fide nutis nama qabnaa hawaasa Oromoo qabnaa jenneeti. Hawaasni isin abdattan sun waan har'a nu gargaartan kana yoon fi boru ittiin nu arrabsuuf yookaan kaan ammoo mataa ittiin nu qabuuf deemtan ijoollee tiyyaaf yookaan kaan ammoo anaas ta'e haadha kaanusis haa taatu asumaan dheengaddaas 120 guurabee masgiida ijaaramuu jiru tokko jira. Asumaan maallaqa sanillee isiniif hin geessaanii gamanumaan waada isiniif hin galaa jechuudha. Yoo immoo lakki Yaasiin obse achiin geenye. Yaasiin takkaan siin jaa akka haadhattis akka haboottis silaan xiqqoo dubbii tana osoonii fi hin baanetti lulluqqattees natti tola. Ogguun akkana siin joo beektaa manaama sodaaf hirriban dhaban. Manaama sodaaf hirriba rafuun oolan. Fedhii osoo hin taane ogguu takka takka osoo akka ifiin fedhan ogguu dhaban akka ifiin fayyane takkas ta'uun ni jira. Yoo waan kana
ani akkana boruna dhufu taa'e arra akkanatti natti roobiniin xiqqossii miti ilmaanis atis waan agartee daangaa isin jidduu kaa'e kana kaasuudhaaf waan ijoolleen teenya irra deebitee siif as taa'aniif oduu bakka san osoo hin geenye karatti naa bultee hin fadhaan jechuu fedheeti mee haya. Galatoome Rashida dhugaa jette. Laalaa jara keenya mee wanta kan isin himu. Ijoolleen lamaan nu gubbaa tetteessu tuni ijoollee jeenota. Wallahi anaatu salaamtaa isinii dhaabe jeena mustariyaanis jeena yaasiinillee jeena. Wama fedhe santu taha malee rakkoo haasa'u asirran dhufne jette adde mustariyaan. Rakkoollee haasa'u hin deemnu. Nilleen haasa'u nu rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Wanni immoo dheengadda godhames jaalala isinirraa dhufte baga gootanii. Eenyuun na cinaa bu'e isa? Miyuutirra jirta abshira. Jaffee bee. Eeyyoo abshira jaffeen ol deebi'aayee. Gammachuu waan biraan jedhu gammachuun teenya akkaataa isin jara kana itti yaaddanii dubbiin jijjiiramtee jirti jarri walii araaramee jira gammachuu qabaa Ummukaanuusilleen ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti yeroo mara deebi'uudhaaf qophii jette. Ummukaanuus by the way biyya tana wanni isin dhufteef akkumaan isinii hime akka namni hiree barbaaduudhaaf dhufte hiree sanillee argattee jirti. Garuu immoo hiree caalaa ilmaan turra caalaa. Hiree caalaa ilmaan turra caalaa jettee ilmaan si deebuu deemti. Kanaafuu galatoomi Ummukaanuus waan bareedaa gootee waan nama gammachiisu gootee inshaallah biitii alaatis ilmaan keetii fi abbaa mana keetii akkasiif hin caalleniin beeka. Tun ammoo seenaadhaa seenaa hojjette ni galtaasi waan biyya alaatti arkattan san caalas ni arkattanii na amana. Wallahi ni arkattan shakkii takka malee. Tanaaf ani hanganaan itti ida'a. Miyaa teenyaa galatoomi miyaalleen caansa kabaltee. Miyaa viidiyoo baradhu miyaa viidiyoo baradhu. Miyaan tun dhiyoo tana namaa wajji ol loltee namni fuula qotteessee jaa viidiyoo barachuu hin dandeessu. Miyaa dhiifama gaa namaa fuula isa qotteessuu ka'ee si dhiisee jaan qotteessine lakki yaada dammayii. Si qotteessuu ka'ee si dhiisee jaan okke. Akkasii dubbadhaa Dabbaalii fi Safwaan. Semua cerita mi Dagang fitin itu dubbadhu miyaa dagang fitin banadhu dubbadhu. Gara keessani. Eessa dhageenye? Wannini salaam alaikum sinundino. Wannini jechuun fedhe Hamzi solution Gaafin qaba sandura gaafin qaba. Hayyee. Maaliif leencaaf mustariyaaf fannite? wali qabnaa bannaa bisin qabeenya. Qabeenya walii qabdanii? Maal jechuu Hamzi? Okay. Akkas. So wannini jechuu fedhe solution bakka tanatti dubbachuun ni danda'a? Qacaalloo dandeessa malee maayikiin keeti leenca kannite akkamitti dubbachuun dandeenya qofa No, jechuun kiyya akkaataa isitti biyya deebitutti can we find it godhuu dandeenya? Dhiifama wajji isinirra beekeetii miti asumarratti giving you account illee maayikiin keeti deddeemi haasa'i mee waan feete haasa'i. Okay, hayyee wanni ni jechuu fedhu wanni Ummukaanuus akka biyyatti galtee abbaa ilmaan isiitii fi haadha isiitii wajji yoo jiraachuu feetan nambara keessa jalaan kaazeelii ni jiraami even furmaata akka itti biyyatti illee galuu dandeessu akka goonu saniin jechuu fedha.
So waan kan akka hin turre akkan oole akkan bolleefni jira me dubbiin takkan beektaa gizee nama bira dheeytee arra boru jaaniitiini turtee namuu achuma lafaa kaayee lafatti hafaafin jee yaada kiyya dhiifama akka wallaalummaattiif hin jee isinirra Okay. beekeetii miti ammoo. Okay. 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 Ah, yes. Arsi harkadheetiin jira. Waan kanarratti maal jettaa Abarashiidha? Mee Abarashiidhaanis xiqqoo atti dabaltu bakka tanatti. Akka khayrii qabu dubbiin oowwitutti meeyooti. Namuu akka jirutti arra bakka kanarra dhufanii yaasinilleen gartee dhaamsa ergatu. Nuti akka qabu akka isaan wal bira jiraatan haadhaa fi ilmoos rabbi addan baasini. Makaanaas rabbi haa jaaru malee nurraan diigini yaada bareedaadha. Qazeel je'es kan agartee biyyatti godhamu ta'us namuu karaa adda addaatiin godhuu ni dandeessani. Kanadaa yoo jiraatanillee solushina isiniif qabna. Biyya abbaan warraatu ni jira. Warri bakka biraa jirtanis Mukaanus karaa qajeelchina jettanii isaa amma isin yaadni keessan. nuti mana isiititti yoo deebite nuuf gammachuudha. Wanni sanirra nu gammachiisaa hin jiru. Beeytaa riskii tana rabbiitu bakkayyuu namaaf qooda. Yoo rabbiin tokkichi riskii isaanii achitti isiniif barakatti yoo je'eenis Masha Allah biyya kuu jiranis beeytee riskii ta'e rabbumaa sii kanna akka gaariitti jiraatan jenneeti abdii qabna. Yoo isaan gartee inninis marhabbaa jee isiin illeen qurrama irraan qabdu nuti wanni hangaggeessineef maaltu jirare guutuu nurra jiraa jechuudha kanuma. Waan gaarii Akkana dha'uma jettan. Sa kaadhi. ililli harka keenyatti gaggeessine jettanii isaa Abarashiidha. Hoo isiniin kun yaa'ii qabdu wallaahi. Bara garaan dhale kun hin rafu beeki. Akka feetetti illee yoo isiin gamana jiraatte naaf dabreetteet illee yoo yeroodhaaf biraa deemte ilmoo namni dhalee qabu garaan dhalee hafara doggoo ja'an taphaa miti. Feeteetii miti isiinis kan bakka hireedhaan irraa harka biyya sadee isaatitti hin deeme jetturraa humaa hundarraa hoo karaa naa caaleettee ilmoo biratti deebi'uun nutiif waan guddaa. Ani hedduu takkan ulfina guddaa qabaa fi kabajaa guddoo qabaa fi mi'aallee naa galatoomtu fuuldura baatee gartee wanni kun Okay. akkana nu baatu jechuudha. Miyaan zeel harkaanuu qabdi. Okay, tole. Abarashiidhaan ammoo e-transfer harkaanuu qabdi. Akkasimi? Rakkoon hin jiru yoo qaba barbaachiste warri Kanadaa jirtan namni Kaalgarii jiru akkuma kaleetti fiduus ni danda'ani. Lakki dalagaa irra jirra ijoolleen teenya irra guddaan isaanii hojiirra waan jiraniif kaanis mana waan jiruuf tiraansfariin ni laaffataaf jeetuman Yes. haa galtuu ilmaan biratti haa nu galtu. Tole. Mee Asirratti Queen Queen maal itti jette mee Queen? Queen dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Queen faan bar yaa'i nas deebti gizee kana kana beekeetiin jira. Suuta ulee nurraa Queen. والله ميا أفان إسيه مريني نقيسان دبته شمرن كم بيتا بك إسي تنايف بوسيلا إفلالا جولي رافقاتشو هم بربانو أكاسو مغرته مستريا في ياسين كونيس وان جالنوف ولي رافقيني إساني غني نمي هدو تكزني باللي ساجر زني اللين غابا سني تولا جرو اللين بردي بيتي غرتي بيوما فيتتوه أتيتو غرتي بيسان أمريكا قدت بكتي دي منتن أمريكان تنتنو متخيسي جر ميانيس أس جرتي أنيس أسنجر مال توتو ياسيني في مستريا الرهان قتيو جنة وني تكتاهن كنتن جرتو أمريكا جتشو وان براتي نوتي وان كيسا جروف تنافو بليتين تينيا غرتني شلمني شلالمني إليلي أركا خيني لما زيو بيجيراتي لما زين كريسيني بيب جاتشا كمان نوغلتو فينا نوت Honoo tanaan eeguu ture bara laallaa. Uleen nuti as deemti hoggaan isiniin jiru. Dubbii laaftu isinitti fakkaate. Akkasi namni 2,300 qateessanii nu dhageeffachaa jirtan hundi keessan gurraa fi eelii qabdanii rabbi eelii teessan eelii hoddaa bishaanti waraabatan isin hin godhini. Eelii gaarii isin haa godhu. Mee adiisi fakkaa kopheen cittee suuta bitatta adiisi yaaddoo hin yaadaateeti jedhiisi. Isa abshir. Akkasi
biyya Ameerikaan